ምን ነው አቡሽ ዘለቃ እንደዚህ እንትኑ ተይዞ ከክለብ ባልወጣም እንደ አላሰጡትም እንደ ምን ብርቅ ነው ማ ወንተ ከና ሙደታ ሙጭቺ ሺዮስ ቢድ ሞ ማልሲመት ማታሙሩ ሱኒ ቀበኒ ደብሰን ይራበር ሙጫሰናማ akkamiin namni ndaam sharfaddiin caala mucaasanitti namni muudii qabatu ture haalaan maali jina mucaan onnee qulqulluun ni simannaa ni dhufaa akkana nuti bira jira simatu deemna jee gisee dhabu gaddarbanii namni akkamiin miidiyaa kanarratti olii gad deemaa ture mucaasan waan uumamu waan hin mudata Masar sitti dhaga'amuun qabu an garuu ergaanan dhaamu angaafiin koo ijoon wanna biraa miti la wanna biraa miti tarii akkaataan adeemsa keetii anaas ta'uu dhiisuu danda'a nama fedhe ta'uu dhiisuu danda'a sun mirga maana maa ta'u jechuun hin danda'amu garuuti qaamni nu si waraabe nu dhaggeeffachuu mala maaliin nama kaameeraa baatu waan ta'eef ani isaafan ergaa dabarsa jechuu barbaadeetan nama kaameeraa qabuu beeku yookaan waraabbiidhaaf kaa'ame waan ta'eef namni kaameeraa waraabde suni fakkeenyaaf xumura saayisii akka muudiitti osoo hin taane yoo viidiyoon guutuun jiraate yookaan mucaan kun bar takaraakkaree akka isuma sana cabsee ol seenuu danda'a namaan galu akka inni seenu nutti hin argine waan ta'eef takaraakkaree humnaan seenuu danda'a waan fedheen seenuu danda'a jechuun amma tokko waan ija isa jabeessu tokko hojjetee seenuu danda'a jechuudha irraa murtanii magal lakkiftanii silaa yeroo inni galu agarsiiftanii yookaan viidiyoo sana gallakkiftanii yoo guutuu gallakkiftaniitu ta'e immoo sheer nu godhaa maaliin nama miidiyaa fayyadamu waan ta'eef nu jira inni dabalataa atis immoo tasgabbii humtee loliisa dhiiftee haaluma tasgabbiitiin seentus baatus garuu rakkoo utuu kaaftee ta'e rakkoon kanaa olii si mudata kanaa ol namni muudii sitti qabata kanaa ol si arrabsa garuu mu'attee taate tasgabbooftee maakiitti meen ture kan yaadame achirratti yeroo jarri akkas nagaffaanu animmoo maaf nagaffaa ta'e yookiin akka annu yookiin booksaudhaaf ulamaa rabbiidhaaf yaan sheeka rabbiidhaaf abbootii amantaa dhaabee nageenya jiraatii jedhee hojii koo dhiisee sagantaa koo dhiisee kaffaltii tokko malee wallaahi rahmaan ragaa kooti wallaahi halkana dhaadhaan bulchin bishaan tokko afaaniin hin qabneen qursii goollee hin qabmasneen. Laala aboo bakka dhiisii ati mee maaltu jira seekan amma sikuriitii tokko isa wanni jenne amma nuti warra isarraa amma sikuriitii darbe isa seensuu dhabe sanirraa osoo hin ta'in warroota nama guddaa ta'anii saayibboota isaa ta'anii nama kalee wajjin nyaatan ta'anii isa qeeqan santu na dabbare malee inni illee isa dabbare sani malee waan maaliif seenuu dhabee miti akkan irraa hubachaa jirutti haasa'uu biyyoolessaa goonee haasa'uu hin qabnu nuti nama gurguddaadha kanaa miti akkamitti amma dura abbaa keenya tokko duriyyeen akkamitti humte harkitanii tureen katumti tokko duriyyeen nama guddaa sanii waa hatte jaanii maqaa balleessinaan akkasitti tuman jechuudha. Biyyi keessa jiru biyya akkamitti illee ilaalamuu danda'amu qaba. Rispeektii waan jedhamu xiqqishoo irratti hojjetu nu barbaachisa biyya keenya kana irratti jechuudha. Kanaafuu namootni namni ati kiyyee ta'e gaafa xiqqishoo waan takka taate bikka nama nama simbeene biratti goranii kasimbeene yoo si arrabsee illee rakkoo qabu garuu kasibeeku gizee waa siin jee namatti dhaga'ama. Santutti dhaga'ame waan ta'eef okay nama kan kee baruu nu bireedaasee galee kamtu kiyyaa miti adda baasuu siif taa'atillee. Maakii yoo kaatee har'a hordoftoota maakiin hedduun hordoftoota miiliyoona lama walakkaa sana qabaachuu dandeessi. Ani maakii fakkeenyaaf maakii wajjiniin ani jiraachuu wajjiniin dargoomaa wajjiniin hojjedha. Guddinni maakii na gammachiisa. Hawaasaa jalatti argamtan wannan dhaabamanii mana hundattiyyuu. Guddinni Alex guddinni maakii guddinni tokkummaa ana na fayyada. Guddinni jara bor rakkataan keenya baay'eedha yoo nama gargaarra ta'e. Hojii baay'eetu jira wanti sooshaal miidiyaa irratti hojjetamu hawaasni kun wanti ittiin gargaaramu waan baay'eetu jira bakka ani hin qaqqabne tokko qaqqaba bakka inni tokko hin qaqqabne hin qaqqaba waan ta'eef waan miidhu hin qabu hundinuu waliin taanee guddachuu dandeenya maaliif iyyuu wal takaaluun barbaachise namni tokko guddinni isaa maaliif akka waan inni nu dhaabeetti sattoo qarraa kennanii hafuu beekta miti jennee namoonni kennanii hafan jechuudha iddoo tokko dhaabbatanii gaafa ati dhuftee bira darbitu gaafa ati dhuftee bira qaqqabdu kolaasanii taraa ofiitti gasi deebisummaaf barbaachise lamin xirata arguu ayisarum yaanu amma taakoo keessa kan jiru si galee maayikiin hojjetan so wantoonni akka kanamaaf barbaachise guddina waliitiif haa gammannu waan jedhuun kaasuu barbaada maakii koo kanarraa kan hafe baay'ee duukaa ooluun gaarii miti akkumatti jettu. Rakkoon qabdu ati nama gaariidha wallaahi nama gaariidha. Hanqasni harkee keessatti jechuudha. Saniifuu adeemsa kee itti fufi ammallee. Aleek dimaa qarshii meeqa qamaata qoy? Kuma afuriiti moo kuma shaniiti moo
Kam qamaate dhadheeraa moo xixiqqoo san qamaate? Ali matichoon qaba. Kan qarshii meeqaa? Kiiloodhaan boo eegale jaan miti. Duraan kiiloo miti bara. Namni akkama gimmitiidhaan gurgura amma kiiloodhaan na fakkaata. Maali jaarsi kee Harargee dhufee deebi'eemti isaan gaafattu? Maana gaafatta? Anaaf inni akkana gaajjimaan qarshii meeqatti bittee maal jee gaafarsii qamoo jiraasiin harkees gaafadha. Qamaa jirtaa miree saniif si gaafadhe bara. Kaayyoon kee asuma keenya nurkaa gatuu fi maakkee. Finfinneetti qarshii 700. 5,000 ka jaan kijiba jechuudha. Suni Inni maakkee amma yoo Alex hin dogoggore malee inni siin jedhu 5,000 jira. Namni ni odeessu ni sitti muu amma yoo 5,000 siin jedhu ta'e gaafatti Alex diqqatuma jedhe malee ijoo komentii jalatti maa bakka kan bu'aa maal taatan. Maal lagaa miti egaa sila rukuttaa miti jala walii sirna gaamiti maal taatan. Maal tuumame. Maa egaa sila wal biloo ka miyuutu wal godhaa jira waan dhalate hin beekne. Guruppii gamadachuu laal namni maastariin deeggartus namni mormituu na biratti wal qixxummaa qabda akka miyuuti wal hin godhe. Miyuuti wal hin godhina. Ilaa maastarii obboleessa keenya hiriyaa keenya wajjin nyaanneerra wajjin dhugneerra wantoota sirreeffachuu qabu akkaataa adeemsaa sirreeffachuu qabu jijjiru itti himna sana hin salachaa nutti maa turreessi itti himu. Namoonni itti dhiyaatan ishi maastareemee waan kana keessatti maal dogoggore ishee mee dogoggore. Magaasan feesbuuka isaanii qabdanii itti himnaa jennee barreeffama lafa kaare meetira 100 barreessaan jiru maal itti feesbuukii irratti maal keessaa itti makanaa ol. Kaare meetiriin utuu safarame 200 irratti barraa. Maal ba'eemee Aleksii waa si gaafan badii isaa kaleessaa kaafteetis waan tokko akka bulmaatti ammeenyaa otoo hin taane kaasaati. Mee badii maastar waan kaleessaa keessatti maali? Kanuma qofa naa himime. Waan kaleessaa ani sanuma waliin agarre malee jalqabarraa kaasee akkaataan galumsa bakka sanaa eenyu eessa akka taa'u eenyu ol darbuu akka qabu fakkan dabarre waan hin beeku hin qabu. Garuu akka waliigalaatti maastarirraa yeroo baay'ee dadhabinaan argumaan garraamummaa qaba. Garraamummaan isaa kun immoo bakka hundatti qulqullummaadhaan deema. Yeroo tokko bar bilxii ta'uu qabdaati. Bilxii jechuun qaruuxee ta'uu qabda. Galeera jaalala namaaf sababuma qabduuf kabaja namootaaf waanuma qabduu fi yeroo hunda waan wal fakkaataan hojjettu. Kanaan dura bakka sagantaa akkasiitti gaafa deemtu dura deddeemuu deemtee namoota wajjin viidiyoo waraabuudhaaf biizii hir'iseera booda kan kaleessas bilbila lafaan kaasne baay'ee si galee ramti amma maastar nama mul'atedha already mul'achuu osoo hin taane fammaseera namni ganaaf ammas maraatu tokko seenee jira hin seenne mallee maa saatiin hin geenye bar maal taate ummata maqii deemi bakka as nu rabbashin deemi no ammallee no seenne ummataatu komantiidhaan nu seena jeeqaa jira baras biratti. In argita bar fooloora goota hirta miti in argita innaa seene bar nan argaan asii na ilaalaan. Innaa wantoota akkasii hir'isii jedheetti meerasii anis gorsee rakka poolisaatti hir'isaa dhufeera already. Simannaa xiqqeessi jetteeni. Koree simannaa gaardii taphachuu. Waa simachuu rakkoo qaba Aleksi simachuun. Sharfaddiin jaratti tana biraa bahi bakkaati. Oika maara No, dhugaasa waliin. Dhimma tokko dhimma biyyoolessaa gootanii dhimma namni fixnee maal gootanii deddeebi'aa ooltan. Balli gwaale namni akkasitti duultuun barbaadu boriitu deebite. Ndee? Ani ila maaki. Eda guruppii ta'e wayi keessa seeneen balaa isaan namaa walitti bu'e balaa isaa jechuun arrafamuu qabu jajjabeeffamuu qaba haamileen isaa tuqamuu qabu siigalee tuqamuu qabu namni kun dogoggora ta'uu danda'a utuma dogoggora uume. Namni kun immoo waan kaleessa ustaazota sana faana rakkatee nageenya isaanii eegaa jira. Akkaataan muudii isaa tarii osii hin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Aleksii muudiin isaan ta'uu danda'a rakkoon qabu. Garuu namni kun muudii isa fakkaatuun qoy Aleksii qoy muudii isa fakkaatuun eegicha godhee cinqamee fi ergamaa jira laal quba qabaadhu gaa ergamaa fi jira keessummaadha jedhee caccabaa fi jira bakka jedhu. Maaliif barbaachise caccabuuni? Maaf barbaachisa? Nama kabajaati. Nama eessaa dhaqeedha baratamu. Famous no zanni too dhufanii mana ajjabanii fuchuu danda'uu qabudha kanan akka keessanitti mana taa'ee bakka bashannanuu kooruu qaba jechuudha nama jalaa diduu qaba jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Qoygaa ishii. Itti waaqa ayyee itti waaqa sakan. Ilaa.
maasteri isa kaleessaa isa gaafa nama 100 hordoftoota 100 kuma 200 qabu sana miti. Maaster nama asmiis waan jedhamu beektaa? Afrikaan social media influencers. Nus ilaga asirratti dhugaa tokko walitti. Akkanii ta'u jettanii mucaan itti guddate. Hin deebiftan wallahi deddeessu deebisu itti fuf. Hin guddatin hin jenne ani. Nama guddina isaa barbaadu keessaati. Akka Afrikaatti dhiibbaa uumtoota miidiyaa jedhamee nama filatame keessaa nama tokko eessa'u bakka keessummaan bakka hin jirtu mati atikkoo. Eessatti filatame? Walii galaan jirtanii maa piroofaayilii tokkorra piroofaayilii wal bira godhatanii deemtan. Dhiibbaa uumtoota miidiyaa hawaasaa jedhamanii dhufanii asitti Finfinnee turanii daawwannaa hojii misoomaa daawwatanii tiktookaroota Afrikaa irraa walitti funaanamanii wajjin gaafas hin jirtu ati miidiyaarra. Filatamtee ati? Eenyuanim? Waa'ee isaasitti maayira waa'ee koofti. Maanam nama kee dhiibbaa uumuu danda'u jira feesbuuk irratti. Isa kan gooti Inni dhimma tiktookiiti malee feesbuuka irraa haasawaan jiru maal taate yaa tokko. Amma maaster nama akkanaati waan ta'eedhaa fi raasuun as kabbiroo qoftanne biloo si xaruut sagantaa waa irratti gaafa naa'iman kiffiyyaallo maalata allabbat. Mucaan ilaa dheengadda waa tokko ittiin sitti himan. Waa walitti namitti dheengadda saaliyaa. No dhugaa jala sororra gaa dhugaa jala sororra dheengadda saaliyaa saa mina waswaasiin jette waswaafte malee nama sheekota eebba sheekota qabu si galee. Eebba sheekota dheengaddas ati saaliyaa saamii tokko barbaaddeeti moo maalinni goota teenya tokko barbaaddeeti atamma. Balaa biraa dhufeera yaa rabbi nu baraare. Saaliyaan saamii goota kooti kan koofan malee kee qofaan goota malee. Osoo kan kee taateen jetture akkasitti. Na waswaate akkamii jettu. Tokkummaa. Alex qoy sirrii jette. Sirrii jette qoy Alex. Isin sirrii jette maal taate? Andi xiyyaaqee nageenya. Osoo kan keenya qofaa miti kan hunda keenyaati gin akkas jechuun qabdure. Ela ishoo ani amantaaf sirbi keenya taasisu obboleessa kiyya ta'uu fi dhaggeeffadhu gaa. Sirbiniif quraanni wal sotoo hin deemu si galee keenya obboleessa koo yoo taate illee sirbaa quraana wal sotoo hin deemu. Fakkeenyaaf saaliyaan saamii nama naaf jecha gatii kaffalaa tureera siif jecha hunda keenyaaf jecha nama kabajaati garuu sirbaa quraanni immoo wajjiniin hin deemu. Kana wal dhaba malee sirban goonedha abbuma quraanaa santu bikasa isin hin goone ammas isin hin goone bara ammas isin hin goone bara tokkummaa jimmaani biyya mootiiti rakkoo nageenyaa yaaddoo nageenyaan qabu girgirriin duuriyyeen keessatti kiisa ulaaqiin keessatti hin baay'atu yoo safara markaatoo tokko ta'e gaardiidhuma maalii barbaachisaa namu keessumaa malchisagu Dokter Abi Rasu ko Dokter Abi bar dhaggeeffadhu gaa waan yaadachiifte dhuguma itti baajaajiin qabatee hospitaala Jimmaa dhaqee seenee beeka utuu sikuriitiin tokko neegi. Ko maali barbaachis? Lazzino isa maastariin gaafan isa maastariin gaafan aduuf waa deebiiwwan. Angaruu mucaa kaatti duulamuun natti hin tolu beektaa dhugaa miskiin. Duulamu wallahi ne masaa sirenya mucaan garraamii dabar wallahi akka ijoolleetti amma gaafan isa bira gaafan Jimmaa dhaqu akka daa'imaatti si ergama bar waan ijoolleen hin ergamne illee. Hin ergama amma sana bar rakkoon namaa maaliin namaa ergama. Jarattiin lameentu na aarsu jirtanii. Maaki wallahi wabillahi maaki dhaggeeffadhu maaki waan bakkeessaan beeku wallahi bakkeessaan beeku. Jimma daawwannaa dhatte osoo ati Jimma daawwannaa dhatte abbaa warraa kee waliin. Wallahi billahi namni kun kufee ka'ee siif ergama si'uma kana kufee caccabee mukatti namni kan millatee sin ilaalu quba qabaadha usooti kaatee Jimma dhatte lafati boollati lixi jette si wajjin lixa caccabee amma erga beekamtii argate booda gaa qaawwaa akkasii uumuun qabu isatu qaawwaa nutti uumaa jira makka nu irraan qolanne እኛም የምንነግረውን ነገር ቆፍጠን በል ኮስተን በል አሌክስ nama si wajjin sirrii biti በቃ iddoo kanaatti intini dhaggaab ila affeerame kadhatamee deemuun qaba malee maa kadhatamee raqee bar warri kadhate sun yeroo akka sanatti namni salphisuudha akkana godheessira qabee obboleessa maqaan namaa dhaatee wal lolchiiftee inni bilbilaan namaan lolaa jira maqaan namaa dhaatee wal lolchiiftee kuno kana wallahi boora malee hin calan Baga wala nama wala lara amma nama wala jib balakeeti nama nanga bodde balakeeti master nama wala lara tanan wallahi wala tarara ngaru master nama wala lara tanan Alex sin qaban isa amma kanamu
amma bilbilaan namaan lolaa jirtaati. Laa jechuun wanni sun wanti ta'e doonkuraa akka ta'e illee hawaasaa ibsuu barbaadanii usii galee ijoollee walitti qabanii maamni illee wanti ta'e wantoonni akka kanaa jira. Adda qorxanni jetteeti na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu raasan as kabbir. Qorxanni jeeti because yaamamtee erga dhufteefu miidiyaa mataa keetii miidiyaa guddaa qabda waan ta'eef miidiyaa kanarratti wanti suni akka si muufachiise dubbatu qabda jechuudha. Si galee nama miidiyaa takkaa voice hordofu wanti kun na muufachiisee jira. Koreen suni Koreen achirratti dhaabbataa turte sun because ati affeeramtee yaamamtee airportii keessaa dheeyxee dhuguma ustaazota keenya simatte taanaan wanti kun sirrii akka hin taane ana qofa osoo hin ta'in nama biraatiif illee wanti kun akka hojiileen akkanaa kun sirrii akka hin taane poost gootee dhiisu abbaan fedhe ayyuu abbaan fedhe dhiisu jechuudha. Jedheen tureenis bakka yookaan ibsaa baasan sababa qabdanii waata hojii manaa tokkoon fudhanis. Ijoollee si qaban sana nan dhiyeessa asirratti nan dhiyeessa fidee ijoollee sana bakka. Dhugaa rabbi maakii ammaa kaasee kunoo bilbila mangadi bu'ee dawwala nan fida waan jirri qabaniif ijoollee sana asirratti maaliif akka danqanii maaltu ergama maalii jira moo maali ka jedhu addan baasa fidee asirratti taana laala nan fida ijoollee sana amma nan takkattala jechuudha. Akkuma namni gaafa rakkoo wahii dhufte si dawwalanii si barbaadanitti kabajaan keetilleen eeggamuu qaba si galee akkuma rakkoo wayiitiif fiidee dheeyxutti miidhaa wayiitiif fiidee dheeyxutti wanta nama kana qeebali fiidee tokkotti kabaja wanni kabaja durseen jiru wanti jiru jechuudha. So ati akka gootee ofirraa dhiisuudha malee nama hojii gabbuutee wanti ku caqacaquu. Bismillah maal hojiin namoota kiftati maaki. Kiftati garuu uumanii garuu nama wajji walitti hin bu'in. Maastar wantan siidhaamuun hiriyoota keetii walitti hin bu'in. Amma yommuu fattillee atti taala. Tokkummaan immoo ati gaardii godhadhu deemi kana booda xalaata qabuu qabaatte sikuriitii maali sikuriitii godhadhu deemi shi adeemsichi sirriidha jechuudha tasgabbaa'e jechuudha. Tasgabbaa'e jechuudha. Kanaaf warri jimmaa sikuriitii godhuu qabdaniif sikuriitii qabatee adeemu. Wanti amantiiti. Dhaabbata. Maaliif ta'e jennee gaafannaa maaliif ta'e jennee gaafachuu hin dandeenyu ayyee ishin gaafu ayyee hin gaafatu rakkanne barisinii godhe. Bareesso silaansitee sikuriitii lama jechuu waan danda'u sikuriitii nam tokko gisee godhatte ofii keetiif mootummaa wal sii kabala ofii keetiif kabaltaaf himi lama akka adoonaa qabatee finfinnee keessatti akka ruugeessanitti bitaa fi mirgaan godhattee deemte jechuu. Fideera ammallee. Sigalee ምን ትላላችሁ? namni si dubbisuu barbaadu sikuriitii kee dubbisee si dubbisa jechuu. ጋርድ ያስፈልጋል እያሉ ነው። ምን ትላላችሁ? yaa ምን አባቱ አለና namni si dubbisu jiru dura gaardii keetitti haasee san booda sitti haasawu jechuu akkas godhadhu obboleessoo akkasitti nageenya kan ge'eesii si deemi warri wacullee nan deeman asibuun gaardii aragoo jaanii haa iyyanii abbaan iyyee. Nama walitti buutaa laata waa tuttunnuu waan hafe wayii kaasuu barbaade akkam jettu. እሱ አንተ በዚህ አንተ በዚህ ሄማት ታውቃለህ አንተ አሌክስ waa tuttunnuu. Aboo isin lameen kun maaliif garee takkaami deemaa mana banan walitti ergadhaan bahee bakka. Maakii maaltu jira beektaa? Amma laali ijoollee lafaa waan hin taane dubbatan sii galee ijoollumti hiriyoonni isaa annamaa wal dhabee beekaatti hin beeku garuu maal sarratti namaa walitti buutee beektaa akka dhuunfaattan garuu laa dhugaa dubbachuun namaa walitti bu'ee saabbe. Dhaggeeffadhu tokkuma baguma TV keessan dalaginaati baguma tiktaakii irratti odeessaa taate osoo TV keessa jiraatti wallee namni ogaarraa qabu aaraan TV cabsee kutee jira. Warra balkaabaa. Maakii. እኔ ሀሳብሽ ተመችቶኛል። ጋርድ ያስፈልጋል ያልሽው ጓደኞቼ ማለት ሀሳቡን ተቀብለዋል። እስቲ ምን ትላለህ ካንዴ ወንድም? ይሄው ይሄ ነው ጨዋታን በጨዋታ መመለስ ይሄ ነው። ምን ትላላችሁ? ያማ እንቀበላለን። የልኩ ወራፎ እንጅራኛቴ ነው ቢረታ አጅሩ የሩን ዲከማ ዳገ ኢሳኑ መለሜን ዱባ ካይቲ ቪዲዮ ወጀዱ ዴማይች ወላሂ ወቢላሂ namni gaafa muudii si qabatu atis muudii itti qabatta qabdee. Jireenya akkasii galatuma maakii maaltu na gaddisiisa beektaa uummata keenya kanarraa. Ayyoon gammaddee beekta gara akkuma si gaddisiisee jiraata. Qoy ka maakii wallaahi mee maakii. Alex qoy ka tokkummaa qoy nama taasisaa yaada maakii fudhatanii rumoo hin fudhanne mee
Saajjin miitu godhadhayya. maal jettu meeshaan akka yaada keessanitti. Nuti hin fudhanna yaada ishee nuti toleera. Jireenyi namaa immoo jireenyi biyya lafaa kun akka sooshaal miidiyaa miti. በህይወት ስትኖር ተጠንቅቀህ መኖር አለብህ። ማንም ቢሆን ማንም ሶሻል ሚዲያ ቲክታክ ነው ብራዘር፣ ቲክታክ ነው። ኩን ቲክቶክ ደገና በራ ሪል ላይፍ ደግሞ እንደዚህ ስላልሆነ ነማቀቃማ ለፈጠር ግዳኔ አከከዶ እንትን ተስራ ቡክስ ነው ለፈገኛ ይቀብራን ቀቡ ሾርት ከተነ ብሪት ነው akka tiktok irratti attaatti tani haasoo tan kanaa miti. Maaki ammas immoo nama guddaa